maal sanaana laalila assalaamu alaykum jin assalaamu alaykum daawwattoota keenya jirtanii jin jin kadullatti dhiyoo rabbii gaditti ammallee hangaan biyya tana keessa jiru hanga Yuusufilleen biyya tana keessa jiru ni rakkadha jeetis hiyyaatu rakkoolleen na mudatti jee hiyyaatu maaliif jennaan rabbiitu gaa isa arsiidhaa fidee ana harargina fidee obboleeyyan rabbii waliin nu godhee osoo gandummaan filatin jechuu osoo biyyummaan filatin karaa rabbii waliin nu fidee naaf Yuusufillee obboleeyyan haadha takkaatii fi akka obboleeyyan abbaa tokkoon godhe garuu obboleessa wajjin dhalatterra obboleessa rabbii caalaasan obboleessa rabbiitu irra jiraasan ittumaan dhufee agari malee wallaahi duraan dhugaan seene akka obboleessa rabbii irran obboleessa haadhaa fi abbaa hojii dhalatterra sansiif caalu agareetiin jiraa jechuudha ammaan ta'e wallaahi iddoo agalatoomuu Yuusuf jechuun nama rakkoo fi balloon na cinaa dhaabbatee bakkaan rakkadhatti rakkoo sanna baasee uffataan miyyooti yaabitee naaniidhaaf jechuun haliibaan bitee fi haffaasaan bitee fi ka'ifiifuu harkarraa hin qabne ka'ifiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasitti jechuudha. Kana meeqaan na cinaa dhaabbatee asiin naqee garuu ammoo dhiifama warreen bilbila khiyyara bilbiltanii na dhabu jirtan akka nattiin aarree bilbila Abdallaan na jalaa fudhatee kuteenii bilbilli na harkan jiru akkana aarree daawwattoota khiyyaa asumaaniin dhaamsa isiniif dabarsaa jechuudha warri karaa keessaatiin ittisaala iimoo waastaappii miseenjara hundaanuu bilbiltanii na dhabdanii hedduu jira bilbila narraa fudhatee deemee ni jechuudha Abdallaan narraa fudhatee deemee bilbila hin qabu jechuudha kaniin irratti namumaa dubbisee yaada sanuu dabarfadhe yaada sanuu na dabarsan hin qabu daawwattoota khiyyaa nattiin aarinaadhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jirtu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa salaamtaan tisheetan onneerraa haada bakka jirtan maratti isin haada qabdu isiniin jenna eegaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin fayyeetiin jiraachuudha Abdallaan silaa akka isaatiin kiroloksii na obaasee jechuudha. Kiroloksiin inni na obaasee garuu hedduu nammiine rabbiin gadannee haa ga'u Yuusufillee nama gaara keessaa naggat ergee gaara keessaa hin galle inni gaara keessaa nama naggat ergeeti akkasii fuudhanii mustashfaa nageessanii haa galatoomaniin isaanii jaa garuu warri akkaan hin fayyitan feetan galatoomaadhaa fayyuu khiyya kanaaf warri gammaddan laayikii goda komanti jalannaaf birreessaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin amma fayyeetiin jira Abdallaan jechuudha sila akka isaatiin arraan tana waamee gana godhee jechuudha akkam fakkaanne hunde na godhee kiroloksii na obaasee ilmoo tiyyata na hunno naanii tana ni agartan jeetiin yaada hunno maashaallah dubra naa taatee jirti isiillee narra baatii fi guyyaa 14 geessee jirtii jechuudha arrabaatii fi guyyaa 14 geessee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi daawwattoota keenya akkaan viidiyoo irratti arketti hedduu takarrifadheetiin viidiyoolee isinii maruu hin dandeenye kunno arraan tan isinii mare maaltu si rifachiisee yoo jettan wanni na rifachiise Abdallaan keeriyaa gaara keessa qixaaxu jira jechuudha obboleettii Yuusuf gaara keessatti dawaa itti godhee maraachee gaara keessa maraattee jirti jechuudha gaara keessatti kanuma kushaasha guurtee olii gad deemti akkasitti jechuudha rabbi haa fayyisu isiillee Yuusufilleen haa galatoomuu bakka meeqan na cinaa dhaabbatee arraan tana haasiin nagee isa rabbi wajjin kana cinaa dhaabbate Yuusuf jechuudha amma immoo garuu anilleen qophaa'ee mudhiitti hidhadhee khayriyaa hin baasaa jee dawaa hunda fiffidadheetiin jira Abdallah firraa eegaa jechuudha hin baasaa khayriyaa isni rabbiiti wajjin rabbi na cinaa jiraatu khayriyaa baasee mana niin deebisaa jechuudha wallahi Abdallaan garuu an maal sanaana laalila assalaamu alaykum jin assalaamu alaykum daawwattoota keenya jirtanii jin kadullatti dhiyya akkasitti jechuudha Yuusuf erga guyyaa sanii guyyaa meeqa gahee jira gaaraa gadiin deebine gaaruma keessa khayriyaa barbaadu jira jechuudha khayriyaan hin argamne inni waliin arkineen jechuudha khayriyaadhaan barbaaduma jira rabbi wal haa agarsiisu wallahi akkasiin isiniin jaa anilleen isni rabbiiti wajjin Abdallaan sila akka yaadetti na ajjeesee ilmaan kana fudhachuudha yaada qaba
ilmooti jallee hin fudhanne naanin tiyanaaf deebitee jechuudha sila akka isaatiin fudhatee jechuudha ilmootish fudhatee karaarraa maqeenii jechuudha garuu hin milkooyneefi nillee hin fudhanne isa jechuun fuudhee silaa yaadee isaatti Asiyaa bira geessuudha yaadee qabaa ilmoo sanii Allhamdulillaay fudhatee narraa hin deemneeni wallahi hedduu takkaan gammadee ilmoon cinaa deebi'u kanaaf ansila akka isaatti jechuudha fuudhee Asiyaa geessee jeetiin yaadeewu akkuma inni fuudhetti irraa naaf fuudhanii naaf deebisanii jechuudha naani garuu Abdallaan haga yeroodha akkanuma jireenyi itti haa taphatu jireenyi akkatti olii gad haa oofu jechuudha silaa nama sammuu yaaddu taate nama sammuu qabu taate arraan tana wallahi Yusuf galatoonfachuudha qaba malee takka Yusuf miidhaa takka obboleettii isaa miidhu maaliifin kana jedhee Yusuf hedduu miidhu jira Abdallaan karaa hedduutti Yusuf miidhu jira obboleettii isaa asiin qaba asiin hidhaa jechuu asiin deebi'ee isa miidhu jira jechuudha karaa meeqatti Abdallaa garuu gochi kun sirraan bareedu gochi kun sirraan fakkaatu irraa dhaabbadhu gocha akkanaa waan akkanaa kana firraa dhiisii Sirees ta'e jiraadhume jireenya kee kana hagayoom nama jala galeeydee shaqqaalaa namaa taate tayyamaniillee taane ta ummata arabaa guutuu taane deebitee Oromoo jala dalagaa galata ittiin qabne yaa dalaytu kootu dalaytu siin jecha afaan Oromootti maal jaani sarraateenyaa namaan jaani afaan Oromoo ta'uun beeku garuu ani akkana siin jecha hiriyaate jala dalagaa garuu ani waa siin hin feene akka kana ati silaa nama sammuu yaaddu taate kana hunda nama akka keetii jala hin dalaydu jechuudha jireenya mataa keetii bultii ta'e dhabdee waa meeqa dhabdee jireenya mataa keetii dhabdee jireenya hiriyaa ta'e jalaa jiraachuun kun sirraan bareedu ani immoo rabbii gaditti ammallee hangaan biyya tana keessa jiru hanga Yuusufillee biyya tana keessa jiru ni rakkadha jeetis hin yaadu Rakkoolleen na mudatti jee yaadu maaliif jennaan rabbiitu gaa isa arsiidhaa fidee ana Harargee na fidee obboleeyyan rabbii waliin nu godhee osoo gandummaan filatin jechuu osoo biyyummaan filatin karaa rabbii waliin nu fidee naaf Yuusufillee obboleeyyan haadha takkaatii fi akka obboleeyyan abbaa tokko nu godhe garuu obboleessa wajjin dhalatterra obboleessa rabbii caalaasan obboleessa rabbiitu irra jiraasan ittumaan dhufee agari malee wallahi duraan dhugaan seene akka obboleessa rabbii irran obboleessa haadhaa fi abbaa hojii dhalatterra sansiif caalu agareetiin jiraa jechuudha ammaan ta'e wallahi hedduu agalatoomu Yusuf jechuun nama rakkoo fi balloon na cinaa dhaabbatee bakkaan rakkadhatti rakkoo sanna baasee uffataan niyyooti yaabitee naaniidhaaf jechuudha haliibaan bitee fi haffaasaan bitee fi kaifiifuu harkarraa hin qabne kaifiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasitti jechuudha kana meeqaan na cinaa dhaabbatee asiin naqee garuu ammoo dhiifama warreen bilbila khiyyara bilbiltanii na dhabu jirtan akkanatti naarree bilbila Abdallaan na jalaa fudhatee kuteenii bilbilli na harkan jiru akka naarree daawwattoota khiyyaa asumaaniin dhaamsa isiniif dabarsaa jechuudha warri kara keessaatiin ittisaala imo WhatsApp messenger hundaanuu bilbiltanii na dhabdanii hedduu jira bilbila narraa fudhatee deemee ni jechuudha Abdallaan narraa fudhatee deemee bilbila hin qabu jechuudha kaniin irratti namumaa dubbisee yaada sanuu dabarfadhee yaada sanuu na dabarsan hin qabu daawwattoota khiyyaa nattin aarinaadhaan isinin jaa wallahi hedduu takkaan garuu isinin jaaladha yoo karaarra jiraannellee karaarra deebii jaa koomantii jalan naa barreessan isinin jaa animmoo inshallah boru yoo rabbi jee anillee gaara deeme obboleettii Yusuf san barbaadaa jechuudha inshallah deemee jechuudha obboleettii Yusuf barbaadee akkasitti isii fidee dhufa isni rabbiitii wajjin na cinaa dhaabbadhaadhaati du'aayi teessaniin na gargaara rabbiin miskiintitti inni dawaa itti godhee gaara keessatti maraachee jechuudha waan takkan beektu olii gad deemteetuma qumaamaa guuruu jirti jechuudha ammaan tana sanumaafu du'aayi godhaati du'aayi teessaniin na jajjabeessaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa daawwattoota keenya garuu Abdallaa ati viidiyoo tana ni agarta jeetiin yaada akka namaa ta'ii eega addunyaa kanarra ilmi namaa eega dhufee wal baree
rakkoo fi balloo Yuusuf kana wajjin hedduu dabarsinee turre isallee miinee turre garuu san hunda nuu dhiisee na cinaa dhaabbatee har'aan tana namni guyyaa dhalaa san nama cinaa dhaabbate jechuun nama du'asii oolche jechuudha. Rabbii wajjin Yuusuf na cinaa dhaabbate anaa uumaa harkaan qabnee mustashfaa nageessee ilmoo tana rabbiin nagayaan addana baasee mana kiyyatti deebi'ee mana kiyyatti illee eegan deebi'ee akkasumas namni tokko tokko na gargaartanii hafaazaa fi aannan illee bitadhuu jettanii maallaqa na ergu turtan. Galatoomaadha silaa inni tana Yuusuf galatoonfachuu qaba malee akkami Yuusuf miidhee akkamitti obboleettii isaa hidhee ani garaa keessaa na dhukkubu jira jechuudha. Amma hedduu takka garaa keessi na dhukkubu jira. Kirooloksiin akka waan walleenuu bishaaniin wal keessa laaqqii taatus hin beeku hedduu nammiina jechuudha. Hedduu miidhamne an waan isaa numaa wallaalee waan akkana nama miidhuuf waan akkanatti jireenya namaa kana balleessuufi fadhuuf hin beekne jechuudha. Abdallaa kana waa'een isaa naan galle rabbii isaa haa qajeelchu jallatee jira jechuudha. Wallaahi ani hedduu takka waan isaa hin beeku. Ni maraate na fakkaate waa siiriitti godhanii waa akka taate hin beeku ani. Wallaahi hedduu takka na gaddisiisaa jechuudha. Abdallaani akkam akkaan jee ibsuus hin beeku jechuu waa'ee isaa tana. Maalumaa akkaan jee himu hin beeku rabbi si haa qajeelchu. Yookaan dhugatti osoo siiriisitti hin hidhamin akkanuma namaa gabroomtee namiitee Abdallaati ilmaan kiyya na jalatti hiraarsitee anallee ilmaan kiyya guddifachuu na dhoorkitu taate inshaallah adillaan borunuma miidhamtaa jechuudha. Atilleen borunuma miidhamta. Maaltu na miidhaa yoo jette akkuma na miitee addunyaa tanarratti ilmaan kiyyaa fi anallee miitee olii fi gaddeemu na dhoorkite kanatti atillee rabbiin hujii siif haa baasu. Shaqqaalummaa namaa ta'e Oromoo tana jala illee rabbi sin baasi wallaahi laazim. Yoo kan dhugatti ati asii majala dalaguu jecha akkatti jireenya kiyya balleessite jireenya miskiinticha na cinaa dhaabbachuu jiru kanallee balleessite baantaami rabbi si haa balleessu jireenya keetillee rabbi haa balleessu. Wallaahi ani akka mataa kiyyaatti jechuudha si jibbee akhiratti si jibbee na dhiisi na jala hafi andeengadallee wanni ni si qabeef waan biraa osoo hin taane jaalalateetii fi kootu na deebii kootu na miidhii osoo hin taane ilmoo namaa baasiifi khayriyaa gallakkisiifi kan inni dhufee si qabeef jechuu yookiin akka na deebituufi miti takkitti tan tabee wanni beeku qabdu takkittuma tana. Sanumaafuu ani akkam akkaan jeesi wajji haasa'ullee hin qabu maal jee akkaan sitti himullee hin qabu yookaan dhugaa sanitti wallaahi ati khasiirii si godhanii jirre nu miidhu jiraate rabbi si haa miidhu irra deddeebi'eetiin siin jaa garuu fuula hiriyaa ta'eetii teessee sadaqaa isaanii nyaachaa nu miidhu irra osoo jireenya kee mataa keetii yookiin deemtee biyya tana keessa yookiin jireenya mataa keetii dalagattee jiraatte illee das anuma jaa ana kamiitume ilma namaa fa'a. Inama alagaafa aneechu andugaada alagaada na fuute malee alagaada ilmaan kee dhiiga kee ilmaan ifi dhalte gizee na jalatti hiraarsite ana na miidhu jechuun bar ilmaanuma keetu miidhu jechuudha. Osoo sammuun si yaaddee nama waa beeku taate na miidha jechuun nama ilmaan kee miidha jechuudha. Rabbi si haa qajeelchu Abdallaa waan hin jeesi dubbadduus hin qabu akkam akkaan jeesi arrabsuus hin beeku an sin arrabsu anumaa ichitti garteem hiriyaan ta'e hundi si haa arrabsitu. Sanumaafuu maal jee akkaan dubbaddu hin beeku daawwattoota kiyya dubbiillee isinitti dhadheeressu jechuudha. Hangaan viidiyoo boru deemnee gaara deemnee walitti deebinutti nageetti naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.